sirriidha dibbin godheetanii sirriidha miknaatum bakka haasa'amaa jirutti dhaqee walitti nun qabinaa namni tokko UK guutuu bakka bu'uu hin danda'u naaskaan haga barbaade waan barbaade yoo kadhi nama takka bakka bu'an of bakka bu'a ati ka of bakka buutu amma gaafii amma nuuraan si gaafateef ati ani hin beeka jedhi malee Oromoon guutuun hin beeka jedhi maa jetteen atillee of buutee of bakka buutee of bakka bu'a innillee ani hin beeka jechuun dandeessa narageeffadhu ሁሉንም ነገር ታውቃለህ waan maraayyuu bareechiftee beekta ati wannaan kee aayidiyaan kee viidiyoo takka bichaa dalaguutu siigalee Omaa miti sun haga ofii beektu anillee haga beeku siin dubbataa atillee haga ofii beektu akkas gootee galatoon of course haga ofii beektu haga humna kiyyaatii ol fiduu hin danda'u siigalee ati amma wanni ati ka gaafii mirga bilis siigalee Jawaariin qeequu miti innama gaafii isinitti ereesin narageeffadhu Jawaariin arrabsuullee mirga guutuu qabda hin arrabsu Jawaariin hin jaalladhu narageeffadhu mirga guutuu qabda qeequu miti waan barbaadde sootte namni fedhe gadi bahee waa jedhaanii jira miknaatum waan jedhamuuf waan dandeettii isaatiin namni kun marti qeequmsaa fi jaalallee itti agarsiisa garuu viidiyoon ati lammaffaa irra dalaydee Jawaar የታለ በዚህ ደረጃ ጀዋርን እንደዚህ በዚህ ደረጃ አቅልለ ጀዋርን ማናገር አትችልም አንተ ማሊፍ ኤጋ ሆገና ከተ ያናፊሌ ሆገና ጋፊ አከቲ ዋን ፌት ጋፈቹ ደንደው አንሌ ዋን ፌት ጋፈቹ ደና አከ ዋን ፌት ጋፈቹ ደንደው ኦሮሞን ቢላን በቃ ጋፊ ብለተሪ ጋፊ ሚቲ ከጋፊ ምርገኬት ይበር ጀዋር ሜት ዮጀዲ አብይ ሜት ዮጀዲ አማው ሳንገበይ አብይ ሜቱ ጀዲ አይባልም ጀዋሪ አማቲ ጀዋሪ ኑጨራ ከነ አርገኔ አከ በርባኔቲ harka salaamneeni waan barbaanne ittiin gaafannu kana nama meeqattu ila namni injira jedhamu jechuun warri sammuu qabu warri sammuu akka teennaatiin waa dubbatu kana osoo hin ta'in warri sammuu qabu namni guguddaan nama meeqatu isa waliin dhaabbachuuf hawwa siigalee በዚህ ደረጃ አቅልለ ጀዋርን እንደዚህ መናገር አትችልም siigalee Jawaariin itti dubbachuu hin dandeettu amma lesson Selachuu callisaame oza yo amma la bayo balleesse innillee balleessaa isaa fudhataa hin jiruun so amma beeytee nuti waan tare irra deddeebinee usne dubbachuun hin keessa taa'uun hin ta'u beeytee waan takka explain isin godhuun nan barbaachisu yoo isin fudhatanii yoo isin hin ta'in hin dhiiftan isin bakka bu'u nama takka bakka bu'u of bakka bu'u haga danda'een waan fakkaatanii gaafadha waan ummata kiyyaaf hin tola jedhee yaadee hin godha. Koyme duraanis godhaa bakka buutee viidiyoo dalayte ilaala viidiyoo dalayte sanitti yeroo amma nuuraan gaafii si gaafatu maal jettee deebisteef beeka nuuraan waan kana hin beeka maali isin jennaan numartuu hin beeknan isin jennaan ani hin beeka jedhi malee ani hin beeka jedhi malee namni hin beeka hin jedhinii jetteen atillee wata viidiyoo kana dalaydu Oromoo beeksisuuf hin jedhin nama biraa nama gaafii itti ta'e beeksisuuf hin jedhin ofumaa gaafii kana ofumaa keetii of bakka buuteetiin hin gaafate siigalee Oromoodhaaf wanni ati yaaddee goote tokkitti hin jiru. Ooza yoo an gaafii qaba amma sirraa himee gisee takka. Okay. As biratti ilaal dubbii gara baay'ee fidaartatillee an gaafii kiyya maali beektaa? Balleessa mucaan balleesse maali jedhame? Balleessaan mucaan balleessee waa'ee gaafiitii miti san anin inni of bakka bu'eetiin hin gaafate waan ta'eef gaafii isa fakkaatu gaafii sammuu isaa gaafatu garuu gaafate haga ofii beeku gaafate waan ta'eef rakkoo irraan qabu waan garuu bakka viidiyoo Jawaar meeti Jawaar isa arguu barbaada Jawaar eessa jira fuuldura isaatitti argaa ni jira siigalee bakka bir kadhatteetiin hin dubbisuu ni dandeetta malee Jawaariin akka inni deemu san itti miti kabaja isaan malu kennitee fi an amma siyyuu si dubbisuuf fooriyu wal beeku waaddanyaa kiyya nama waliin nyaatee waliin dhugi naaskaallee akkasuma ani naaskaa kana dubbisuuf an amma dhiyoo matan inni na dhufee waan naasa waan inni na dhufee inni waan gaafate duuka ka'eetiin deemee waan san itti mul'isa ihee ማለት ምንድነው ክብር ነው ሲገለ አንዩ ኢሳዩ እንዩ አነዩ ና ከበጀትኒ ዋ ወሊን ሀሶይ inni garuu Jawaariin በዛ ደረጃ ሄዶ ፌር አይደለም Jawaariin ati siyyuu jechuun akkasitti si aqallaleetiin waa Jawaar meetu ani isa arguu barbaada minaaman Jawaariin yaaqawaan eenyuun akka inni ta'e Jawaariif jecha Londonii ka'ee achi dhaqe kijibni kun hin barbaachisu irra dibaan hin barbaachisu siigalee Jawaariin dubbisuuf Jawaariin arguuf viidiyoo amma barbaade kanayyuu Jawaariin irratti dalaguuf Londonii ka'ee Manchester dindee numarti kennayyuu hin beeku siigalee waan kana osoo beeku Jawaar meeti Jawaar eenyuun በዚህ ደረጃ እንጅሩ ገዲ ቡሴን ይጅር በጣም
Okay. Ana dubbadhu mee Ozaak istakka masin jechuudha. Anu tanneer jaabunnaatan. Ayyoo awwali taraarsuuf eebar amma ummati illee olola araaba. No ani yaada kiyya fitadhee walii araaramni takkan jiru malee. No. Okay nuura dubbad nuura taafitatu nuura naa oofudee nuura oofad. Seeraan oofisi. Jennee eenyu tokko gachisan garuu sirraa jibbinee jirraa siin jabboleessa kiyya qaalii galatoominu galchuu keetii fi garuu itti yaadii siin jaa kaasi laayikii waan takka siin gootu Oromoo irra sii jira obboleeyyan kee kana irra sii jira kaasi viidiyoo sanii siin jaa galatoomi jazaakallaa khayran obboleeyyan kiyya qaalii. Sabrina itti fufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas anglen gafin sirra mali wantina yani nan kana chufadu akkuma haasasetti baratetti illee ta'uu danda'a amma viidiyoo santi irra guddaa namni yeroo laalu wantoota tokko tokko gootee haasota haasofni namaa wal dhaba akkaataa namni itti haasoo garuu ammoo nuti Jowaar kuni deebii nama umriidhaan illee guddaadhate deebii nama beekumsallee Oromoo biratti illee bakkaanii jiraami oolmaa guddaa qabu akka haadha fi abbaa keenyatti ilaallee kabajaa isaaniif qabnu saniin mataa qabannee isaan dubbisuu qabna carraa isaan dubbisuu itti arganne kanatti malee wanni ati goote dogongorallee osoo hin ta'in akkaataa haasaa kan keetti fayyadamte laakiin garuu buukaa akkuma na dura jaamee ture gaafachuu mirga qabda waan feete gaafachuu mirga qabda garuu Jowaar eessa jira gisii jettu sanii isatti miira isatti uumamu amma akka Oromootti uumamee ammaan tan uummanni hawaasni dubbatu jiru kanatti isatti faamaalayyaa akkamitti uumama namni kun haganuma bakka naa qabaa ijaati keessa kan keetiin jaalachuu dandeessa namni Oromoo ta'ee Jowaar jibbu hin jiru yoo wanti maali paartii biraa kadee garuu malee egaa Jowaar deekkatee achi deeyitee isa arguuf deeyita sanitti jaalaluma isaa qabduuf achi deeyite malee namni yeroo kanneen maallaqa kafalee achi keessa ol seenee achi keessa dhaabbatu hin jiru dhugaa dubbachuuf laakiin garuu wanni ati fayyadamte sun dogongora atillee namni akka nam tokkotti itti yaadii osoo arraan tan abbaa kan keetee harmee kan keetee jecha akkasii hin fayyadamtu dhugaa dubbachuuf hin fayyadamtu nama nurra guddaa tokko umriidhaan sirra guddaadhaa deebii beekumsaan isii namni Oromoon akka aadaa bakka ni jiraami if dura laaltee Oromoon waa hunda godhattee if dura laaltee jala deemuu jirtu atillee bakka guddaa qabdaa fi bakkuma sanii malee wanti biraa haati goote hin jiru namni irra guddaan garuu gisee namni tokko dogongore namarratti duulu osoo hin taane keessaan nama gorsanii wanni kun dogongoraa wanni kun yoo ati sirreettee fudhattellee hawaasa biratti dogongora ta'ee waan laalamuuf waan kan irraa deebii jechuu qaba malee walirratti duuluun bareedaa miti addunyaa irratti ol baasanii nama kanuma yaanni kiyya. Isin jedhaa beektaa ati gaafachuun homaa rakkoo qabu namni nama waa gaafatas jamma namni achi dhaqee onni dhaqeef waa baruu fi waa gaafachuu fi nama waa gaafatee waa baraa namni achi dhaqee rafee galuuf hin dhaqu tokko nuti jibbineeti miti akeekatitti waa gaafattee sirrii miti namni ilaa fi akeekaan nama gaafata ilaameen nama gaafata nama hayyuu akkuma hayyuutti gaafatan nama dayyuusa akka dayyuusa gaafatan sigalee hayyuu akka hayyuutti jettee harka baaftee gaafatta akka paarlamaa Itoophiyaa yoo sanis sigalee dayyuusa immoo quba hudduu keettee gaafataa jiru sigalee ati tokkoffaa an kan ajaa'ibe keessaa dhiifamallee naa godhi dimokiraasiin jira jedhee yaada mana kanatti Jawaar jedhan kami Jawaar jedhan kamiin hin barbaachisu Jawaar ka'uma gaafa dura ani yoo yaadatte dalloon dhufe san dalloon dhufe jira ani yaadta illee nama dalloo sigalee achi arguu yookaan arguu kedhamuun beeku malee Jawaar sanuma nama hayyuu tokko teettee gaafata akkanumatti lafaa ka'anii deemanii mee Jawaar jedhan Jawaar kam jedhanii Jawaar wati gaafattee hindaan warri biyyaa maaliif jira warri biyyaa akkana jira Jawaar bar warra biyyaa san keessaa dhufe yeroo baay'ee ani sillee ta'ee carraa argamee fayyadamee ijoolleen keenya diiyaaspooraa jirtan warri biyyaa dhumaa jira hidhamaa jira maaliin jira Jawaaruu hidhamee dhufee bar hin beeytan isin achi jirtanii biyya bal'oo keessa jirtanii nagaa keessa jirtanii homaa irraa quban qabdi Jawaar mataan isaa hidhamee saayibni isaa Hacaaluu Hundeessaa bira ajjeefamee akkasitti dhufe jechuudha sigalee nama akkanaa garuu akkasitti deemanii gaafatuun sirrii miti namni akkaayyoo nama gaafates nama jedhaa kanuma isin jedhaanii yoo dandeette viidiyoo san kaasii waan nama gammachiisne godhuun baay'ee des nama hin jiru natti fakkaatee amma istaayila itti gaafatte sun istaayila akka Umar Suleemaan gaafate tokko gaafachuu barbaadde tana fakkaatee beekaa yoo beekaa gaafatee homaa rakkoon qabu. Hayyuu yoo hayyuu gaafii akka barbaade gaafate homaa rakkoon qabu waliin ifaajanii turan waan ta'eef garuu namni ijoolleen akka kennaa namni akka kiyyaa keetii leengadduma biyyaa baanii hayyuu Oromoo tokko akkas jedhanii gaafachuun dasna jennee ani kanarraa waliin hubadde adaan hoolota biyya Arabaa qofa osoo hin taane
sangoonni biyya faranjilleen hin jiranii kanuma hubadhee jabaadha maqaan nutti. Biyya arabaa jiru hoolaa jechuun iyyuu ta'uuti. Maali ilmi namaa nama. Waan ta'uuf. No, ati koo no, Saudi Arabiyaa dhuftee achi dheeyite boban nuwela badde tokko natti fakkaattee yoo Saudi Arabiyaa keessaa baddee achi dheeyite dhiifama jechuu barbaadeeti. Akbar hoolaaf hin jechaa jira ante. Haasa'ii maanna'u masloo. Yaa nas biratti yaada fi gaaffiilleen qaba. Amma namoonni gariin gaaffii dhuunfaa fidanii jechoota maqaa garaagaraa nama moggaasuun akka seera dimokiraasii kamirrattuu dogongora jedhee yaada. Akka fakkeenya ilaalcha maqaa amma haasaa jirutti jechuuf firoomsan. Inni lammaffaa ati gaaffii baga gaafatte gaafachuun kee sirriidha si deeggarraa jedha akka mataa kiyyaatitti. Maaliif yoo jette namni kamiyyuu gaaffii mirgaa gaafachuu mirgaa fi mirga guutuu qaba. Wan tokko wanni ani xiqqoo sirraa qeeqee yoo jiraate gocha akshinii ati jawaarmee to'ettu sanii Oromoon mara akkuma qeexetti ta'ee namni ilmi namaa kamiyyuu 99 toltuu dalaydee takka badii yoo dalayde namni 99 san sirraa kavar godhee jechuudha badii tantee takkittii san mul'isa. As biratti waan asii jechuu barbaade naasi namoonni arra miidiyaa irratti arganii waa'ee kee haasa'uu danda'anii asitti miidiyaa gubbatti arganii waa'ee kee si tilmaamuu danda'an nuti duraan si beekna. Jawaar qofaa miti firoomsaa dhageetta naasilleen jawaariif jecha hidhamee jira. Warri dhugaa beeknu jechuun warri arginee jirru himnu kataatee dhugaa innis jawaaris jecha waggoota ol hidhamee jira. Ani waa'ee isaa dubbachuullee isa faarsuu barbaadetti dhugaa jirtu dubbachuuf yoo deemne jechuudha. As biratti waan ati beekuu qabdu sababa nama tokko namoonni baay'een dammoo akkati for example maqaa UK faa nyaattee ati akka waa UK bakka bu'u ilaalcha akkasii warroota qabantu jira. Amma as biratti wanni ani jechuu dubbachuu barbaadu mucaan kuni naasiin ardhaa miti kalee qabsoo kan inni itti seene. Gaafa haadhotiif abbootii teessan Oromiyaa keessatti gaafuma haceen du'usanuu nama qabsoo keessa jiru warroonni beenu yoo dubbanne jechuudha siigalee arraa miti kan mucaan qabsootti seene garuu haa ta'u malee isin fakkeessitanii wal bira qabuudhaan waan hin taane ilaalcha adda addaatiin akka waan inni kalee gaafii gaafatee kalee qabsoo seenee gochaa jirtan kuni dogongora guddaadha hin beektan waan ta'eef siigalee kanaafuu silaa hubattanii waa'ee mucaa kanaa waa'ee eenyummaa isaa hubattanii dubbattanii bataamitti bareeda jedhee yaada akka namoota garaagaraatti. Inni tokko dammoo akka gaafiitti kan gaafachuu barbaadu Oromoon aadaa qabaa safuu qabaa nama ofii maraataa ofii abbatti hidhata jedhan. Yaa dhugaadha mucaan kun yoo balleesse yoo dogongore unkaan gochaa fi gaafii gaafatisan irraa oliyyuu badii baay'ee yoo dalagee akkatti nama gaafatantu jira. Mucaa kan arrabsuun doorsisuun namoonni gariin tokko bari hirriibaa ka'ee viidiyoo ati gadhiisan san bichaa argee mucaa kana dhufee ati sangoota achi jirtu. In jedhamu kun siigalaa miti ilma namaa wanni horiidhaan isa adda godhe yaaduudhaan siigale itti yaadetti mucaan kun gaafii jawaar durattuu dhiyaatee koonfidensii guutuun ka dubbate namoonni tokko magarfoona nama lama duratti nama dubbachuu hin dandeenyetti jira amma jechuudha mucaan kun koonfidensii guutuu qaba goota qeerroodha nu kanaa oliin bootaa guddaa isa eenaa jechuudha mucaa kana namoonni isa xiqqeessuudhaaf shira garagaraa xaxxanii wantoota garagaraa ajandaa godhatanii mucaa kana xiqqeessuuf gamaa gamasiin itti wal waamtanii karoora akkanaa baasaa jirtan kun yoomillee isin hin milkaa'u yoomillee isin hin tasaaka'u kan abdii kutaa har'arraa booda nuti isa wajjin jirra isa faana jirra isa cabsuu fi isa xiqqeessuun dura qeerroo 1000 isa wajjin jira isinitti buu barbaada adii jirtu siigalee isa xiqqeessuun dura jechuudha qeerroo 1000 isa wajjin jira baga gaafate gaafii mirgaa biyyatti gaafatan jira. Mirgaa fi dirqama isaa nama beeku inni namoonni mirgaaf dirqama keessan kan hin beekne unkaan waan biraati miti dirqama keessan gaafii ofii mataa keessaniyyuu hin beekne waa'ee namaa hin haasa'ina. Kana jechuu barbaada miirallee keessan aseensistanii waa'ee mucaa kanaa fuutanii ajandaa gara biyyaattillee warroonni deebisuu barbaadan kunillee yoomillee isin hin ta'u inni mataa isaa bakka bu'ee jama assalaamu alaykum waslu qoomii takkatti kanaafuu dhiifama miira keessanii haasa'e. Okay, deemiti fufi Denjo. Nagalju kisen galatoma awwala ani gaafii naas irraa qaba
akkasumas maslo raallee qaba. Yoo namni waa balleesse goota jenni habiibi dhiifamallee naa godha wal beeynaan isin marte keessanuyyuu tokkoffaa naasan balleessee balleessee jira. Okay, anas biratti wanni inni balleesse. Wara ummata gana roolise. Wanni inni balleesse maal? Eeywa maal balleessuu itti nama jechuun akka gaafitti gaafachuu mirga qaba Jawaaris nama waan ta'eef garuu disrespect gootee yeroo gaafattu sana ati nama akkamitti disrespect godhe? Akka isiniin dhageeffadhu saaboo. Laal naasee kiyya gaafachuun sirri mirga qabda waan feete gaafachuuf garuu ati wanni san siin galle bakka tana naa deebisi. Wanni inni godhaa jiru kun kitaaba akka eebbisaa deemu jiru. Uummata isaa keessatti kitaaba kan akka eebbisu jiru. Maaliif beekan akka inni kitaaba eebbisuu dhufe? Hordofaan jirtu qilleensa irratti wallaalumarraa gaafattee jechuudha. Of course akka inni kitaaba waan inni deemuuf eegana dhibeetii miti yaan kan maaliif deemta jedhee gaafadheen osoo beeku akkamitti gaafadhanan. Carraa eeggadhee sanu waan beeku gaafachuu. Okay galatoon. Okay gaafeen kiyya naa deebi'ee galatoomii bakkoota naan si gaafadhe namoonni negatiivitti hubattanii waan Jawaar deemuuf hin beekne garuu mirga isaati kan akkasitti namana galatoomee habiibi akkasumaan jechuu barbaadan akkasiif uummata bakka sanii sirra laale akkasiif okay. Ayo galatoomee. Yeah. Okay. Hayya. Maki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waram eenyuti? Maaltu singee maqaa kiyya waan inni dhufee fardanaaf dhaggeeffadhu. Ayyee fixadhu dafiti. Wayi mina jazbaan osa. Arraban dhiifta beekta qalla. Dhiisu beekte waan ati jechira jette sun sirriidha. Sirriidha yaa gaafii gaafachuun kiyya dogongoraa. Dogoggoree. Akkamitti? Akkamitti hayyuu nuti qabnu nama dila san irratti akkamitti waan akkasii jettaa? Hayyummaa isaa akkamitti beekne yoo gaafii gaafannee nu hin deebisin? Hayi gaafii san waan inni achirra dhaqeef hin beektu. Maaliif waan ati yoo beektan beeku waan ati beektan hin beeku beekta wanna tubachuu qabu. Aran naase maali beektaa wanna tubachuu qabu. Gaafii gaafachuun dogongora moo dogongoraa miti gaafii gaafachuun. Dogongoraa miti garuu gaafiin akkasiisu yoo ta'e jalaan gaafatama malee nama dila san irratti gaafatama. Jawaarin akkamitti gaafadhaan jalaan? Waliin barreessu. Nama dila san irratti gaafiin akkasiisun akkamitti gaafatama? Maal rakkoo qaba hayyuudha miimaan? Beekadhaami? Ati garuu sammuun ati itti yaaddeen inni san bakka saayikooloojiin dattee waan biraa keessa jirti jechuudha. Waan takka keessa jirtu saayikooloojiin tiyya. Waan na dhibe gaafadhee beeka caqas Oromoon maal jedha beektanii? Beekaa waan si dhibe gaafatan jedha. Beekaa ta'uusaayyuu kan mirkaneessitu. Gaafa namni waan isa dhibe gaafatee deebii irraa argateedha. Sii galee? Maali beektaa? Akkanatti amma gaafii akkasii akkamitti gaafatte jettee nama mormitu kana osoo Jawaar ta'e an dhibbaan dhibbatti beeka akka inni nama mormine akka keetii kanatti. Bar nama mormuun baanu bar beektee? Wanni nan siin jedhe Jawaar jechuun misaaleef maallaqa osoo hin ta'in waa'uma keenyaa achi keessa dubbatu jiraa miti ree? Waa'uma keenyaa? Egaa waa'ee saba biraa wayii dubbataa jira. Waa'uma nama keenya amma ta'aa jiru dubbataa jira malee kitaaba. Jaalmarroo waa'ee keenyaan dubbatu? Waa'ee saba Oromoon dubbatu jaalmarroon? Sila jaalmarroo waa'ee haasaa jirra. Waa'ee saba keenyaan dubbatu? Dubbata. Abiyyimmaan uummata gabroonfataa jiru sunu abiyyimmaan uummata gabroonfataa jiru sunu giza paarlamaan dubbate ani Oromoodha uummata Oromoo akkana jedheen dubbatu. Ni dubbata. Innaa Jawaarillee waa'ee Oromoo dubbata awwaan na dhibe Jawaar maaliif deemta kaan agarree sana agarree kana agarree atoo maaliif deemta jechuun badiidha. Nasee beektee anillee sirriin jirtu siin jaan jiru garuu Jawaar akkamitti nama dila san irratti waan akkasii gaafatte siin jedheeti malee gaafii waan sirrii gaafattee garuu kitaaba gurguratuudhaa dhufte minaamin jetteeni qeeqa akkasiisan. Qeeqaa miti gaafii fi qeeqii garagara. Jawaar abboo ati kitaaba gurguratuu dhufte nurraa dhiisi yoo hin jedhin qeeqa sun. Abboo maaliif dhufte yoo hin jedhe ammoo qeeqaa miti qeeqa fi wanni addaan baafadhaa Oromootiyya. Qeeqi nama wayii atamma waan wayii haasa'uu deemtamoo akkam yaada keenyaa ibsuu deemtamoo akkam. Abboo yeroo mati maa akkasii gaafate abboo maal si galchee miti wamaan beektu ati gattaa yoo hin jedhe qeeqa sun si xiqqeessudha. Garuu akka nama waa beeku tokkoffaa nama ati waa beekadha hayyuudha gaafii naa deebisa jettee amantu sii galee deemtee gaafii gaafatta.
kakabaju. Kanaafuu an wanni dogongora ta'ee natti mul'ate hin jiru. Sigalee yoo maaliin beektaa hedduu si jaalanna hedduu si kabajnaa garuu maaliin beektaa bakka sanitti hedduutu akkasitti aarre maaliif jennaan. Naagalee jira wanni jaalala Jawaartu isin aarse. Ati garuu gisi san sinni tola gisi jecha akkasitti si tolee jira san booda. Ambar an badii takkallee of keessaa waan hin qabneef shirallee waan hin qabneef sigalee akkuma ammati gaafii na gaafattee si deebisee an si gaafadhu kana sigalee akkas na dhagahama. Wanni an gaafii makiyya argachuu deema malee wanna milkeessuu deemu hin jiru. Sigalee. Ati garuu jecha san jettus jehuu baattus Jawaariif duuban deebi'u waan ta'eef ati garuu jecha san gizee jettus. Jawaar akkas duuba deebi'u hin barbaadu malee yoomillee. An Jawaarin akkas duuba deebi'u hin barbaadu garuu wanni an dursu Jawaar ta'ee Jaalmarroo ta'ee abbaa fedhe maan taane Abiyyi ta'ee bilisummaa uummata kiyyaa barbaada. Maaliif uummanni kiyya garaa beelatitti waan gara nyaatee qabu waan gara nyaatee bulu osoo hin qabaatiin miidhamaa jira. Irra jachaa jiran dugda gaccabsaa jiran. Mara an paartiin fedhe yoo wanni jedhe nan galchu garuu bilisummaa uummata kiyyaa qofa barbaada. Bilisummaan ammootu bilisummaa keessaa inni tokkoffaan freedom of speech isa jedhamu. Mirga waan feete dubbachuu, mirga waan feete uffachuu. Mirga akka feete jiraachuu angaafa jechuudha angaafamaa bicaa uffatta jedhanii na hidhantu jiraateeru yoo dhugaa sitti mi'aan ammaaliif shurraabii bicaa uffatta jedhanii fuudhanii mana hidhaatiin na darbanii kanami takka akkam naga haanaan hin jedhin ji'a shanatti keessa taa'ee jira siigalee. Nutilleen akkuma keetii kanatti hidhamnee Oromoodha dararan maaliif jennaan garuu nutilleen akka ati Oromootiif illee qabsooytu numa beena garuu. Jechi sun akkamitti Jawaariin akkasitti jaamaa jennee tulas. Maaki as biratti hangaafii akkasii agaafadhume. Balleessa mucaa maalidha? Ka'ee naasiin balleessa. Ati amma namoota maal beektaa? Naaseen dhumatti dhugaa sirriidha godhee jettee yaaddaat? Ila dhageeffadhu as biratti gaafii gaafatuun isaa balleessadhaayi. Gaafii gaafatuun isaa balleessaa miti garuu. Okey wanni inni balleessi maalidha ree? Achirratti akkasi gaafatuun qabuudha nuti amma. Akkasi. As biratti dhageeffadhu waa wayii sitti himu. Gaafiin akkasii sana akkamitti isa gaafatama? As biratti dhageeffadhu waa wayii sitti himu nam. Laal nami kamiyyuu abbaa fedhellee taanan isa bichaa miti nam sa'aatii shanii gaafii gaafate. Eega inni dammoo ka inni gaafii gaafate gaafiin sun gaafii gaafatamu hin ta'in inna Umar Suleeman dheengadda maal gaafateen? Maali differentiin isaa fi Umar Suleeman hedduu jiru. Laala dhageeffadha Oromoo waan isin hubatuu qabdan jechuu yeroo kamiyyuu wanni gadhaantummaa isin uumee isiniin deemaa jiru tokko maali beetanii mirga keessan gaafatuun jaalattan. Dhugaa isin mirga keessan atin mirga kee hoon gaafatin yoo har'a gaafii kanan gaafatin borweeta inni achi qabate san yoo inni sii deebisuu isaa maalitti beeti? Yoo har'a gaafiin kan kee siin deebiin. Wanni Abiyyiyyuu Abiyyi fuutanii achirra keettanii gaafii keessan qabaree gaafii gaafachuu akkaaraa jennu dhufuu isaati. Siigalee. Ayyee nasirri. Galatoomii. Kattaanu. Yaadni kee maalidha? Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Qarree wayiillee qarreedha carraan kennine hagamma dubartiidha carraa kennina. Hayyee itti fufi. Galatoomii bagana isin siste qaatta taayitiin sitti ergachaa ture. Nama hedduudha sanii fi an kana galuu diddeessi namni gaafii mirgaa fi dirqama adda baafatee beekuu akkamitti dadhaba namni sa'a kanatti like we are 21 century keessa jirraani. Akkami gaafii mirgaa fi dirqama adda baafatee beekuu dadhabee gaafiin akkanaa akkamitti gaafatama? Gaafiin ati gaafatamte gaafiin ati gaafattee fi namtichi gaafatamelleen waan gaafatu malte gaafattee innis ammoo gaafatamuu qaba. Nama kamiyyuu like Jawaar Mohaammed jechuun ilma namaa akka kiyyaa fi keetiiti. Akkas bira tarii ammoo hayyuu biyyaati beekamaadha namni san beekni hin jiru. Isa president gaafii gaafachuu mirga qabda gaafii barbaadde Jawaar hin gaafachuu hin dandeetta.
Yoo ta'e maybe an akka kiyyatti gaafin ati itti dhiyaattee gaafatte sana osoo hin ta'in gaafin ati keessa deddeemtee gaafatte sana ittiin nama mufachiisee jira natti fakkaate. Because namni kenna karaaktara yookiin ammoo akkaataa itti dubbatte san qofa laala. Waa wahii si muume yeroo takka. Namni maal yaaddee gaafii kana gaafate? Bakka san nama dhaabatee beekaa nama gaafas achi jiru argaa milishaa biyyaan beeyta miti. Milishaa biyyaa dhugaa rabbii siin jedhaan waan biyya jiru gizeen footoo kaasaa viidiyoo waraabaa jedhee achirraa na darban waan biyya jiru natti fakkaate. Anammallee namni ani taasise security Jowaar hin deemtu takkallee ittiin dubbanne si galee warra mana san keessatti. Akkasii an balleessaa waliin mul'atu. Bakka security san irran si deebi'a dhiifama afaanitti. Bakka security san nama experience securityummaa hin qabne iyyuu bakka san dhaabata. Even security san osoo ati arrabsite jechaadha yookiin osoo ati Jawaar ittiin dubbachuu maftiin qaba mirga hin qaba jettee ati ka dubbattu taate ilaalcha biraatti si galcha. An viidiyoon qaba baran viidiyoo sanii. Security sun waa'ee security nama baratee miti security maal akka even obsan qaban osoo ati dubbatte iyyuu. Deemu jiru kun badii takkaan garree akka ilma Oromoo tokkotti gaafii isa gaafattee ati ka dhuftee qeerroo jirtuuti immoo kitaaba bittuuti jetteeni. So kun badii natti hin fakkaatu. Ijoollee Oromoo akka badiititti fudhattanii holola hin oofinaadha. Because inni dhugaa dubbate. Wanti inni balleesse hin jiru waan nama qaanfachiisu akkas hin dubbanne. So isin akka badii tokkotti ilaaltanii isinis silaa taatanii gaafatuu qabdan gaafii isinitti uumee jira. Kana duraas takkaa hin dhufne kitaaba bituu akka nuti buuk binnu dhufte moo qeerroo jirtuuti jettee gaafattee kun gaafii nama hundaa ati halaala baaftee maaliif halaala baaftaa siin jaanii sitti wereeru jiran. Sandaran gaabadii ati qabdu hin garree. Anyway, maybe wanti isaan sitti aaran gizee record gootu gaafii faa gaafatu Jowaar meetii manaam ka jettu san sirratti aaruu danda'an. Sandaran ati badii kan keen garree kanarratti namni yaada qabdan ifa godhaa dubbadha. Galatoomii. Gaafii sirrii gaafattee akka nama kamiititti iyyuu Jawaar illee namuma hin jaalannaan hin kabajnaan ati ammootu abbaa fedhe haa ta'u gaafii gaafachuu qabdu gaafattee jechuudha. Si galee? Hin gaabbin waan gootetti hin gaabbin. Don't regret, okay? Habibi. Dhaamsa wayii dhaamiif uummata kana. Gaafii gaafatamuu qabu gaafattee uummataaf ammootu. Uummata kana maal jechuu ni barbaada beektaa namni osoo wal qeequma jechaadha bakka dogongoruma namaa eeganiitiin wal jala deemanii eebalu akkana ta'ee bakka walii hafarsuu dubbii akkanaa yoo dhiisanoo uf ta'ee yoo jiraate yoo namni koye uf ta'aa jiraadhaa jechuu ni barbaada. Waan barbaadan waan sammuu keessatti ajajje godhaa. Sorry, hoggu takka. Maal inni beeytanii comment jala keessaahu namni tokko gizee waan negatiiv namaa haasa'u comment san jala deemtanii namni negatiivii haasa'u sun akkamitti jaja akkasii. Warri tiimii kiyya jooniin godhaa jirtan galatooma. Yaa እና komentii gizee kannitan namni tokko amma waan badaa yoo barreesse isinis jala deemtanii yaa ምናምን jettanii hin iyyinaa jala deemtanii because yaada keessan ibsadha. Amma wanti inni jedhe yoo na bakka nama ifa ta'eef ni jira nama dasi jiru ni jira. Akkas ta'ee nama arrabaaf deemullee ni jira. Namni waan kan akka hin gaafatamne fedhus. So nama akkasii jala deemtanii ufiwanni hin jeenaadha. Tokkoffaa akka inni kitaaba eebbisuuf awwalayyuu jammaree Keeniyaa keessatti hin beeytaa. Achi boodallee biyyoota Yurooppii kanneen keessa baay'ee deemee eebbise. Gaafii kana akkamitti kana gaafachuu dandeetta? Akka inni waan kanaaf deemaa jiru osoo tokkoffaa UK dhufe homaa rakkoon qabu isa jalqabaatii maaliif akkas goote jettee gaafachuu hin dandeettan. Garuu wanta kana akka inni kitaaba eebbisuuf deemu hin beeyta. Argaa jirta hordofaa jirta gaafii kana akkamitti akkasii gaafachuu dandeetti. Galatoon. 100K. Thank you guys.
Ajandaa waliin guddattu. Galatoomi. Nuura akka nuuran jedhetti hin beektaa maaliif gaafatteedha? Okay, anamma osoo fi kiyyaa beekuu barbaadee gaafadheen Jawaariin si galee wanni viidiyoo godhee post godhu hin jiru. Tokkoffaa yeroo viidiyoo waraabutti an wanni gaafin an gaafadhellee yoo xiinxaltee jiraatte waa'ee qeerroo biyyaati. Ani waan inni deemuuf kana namni hundu akka beeku barbaada. Ofii kiyyaa beekee callisoo osoo hin ta'in si galee namni hundu akka beeku barbaada. Namni hunduyyuu gaafii anamma eega carraa argadhe annama kun nama hedduu keessaa carraan sun naga'e. No, asbiratti jechuun asbiratti si qabadha naasa osoo hin tatin. No, asbiratti jechuun nu warri miidiyaa fi warri lafarraallee jechuun Jawaar akka kitaaba eebbisuuf deemuu fi akka ka'umsa uummata like namoota biyya bulchanii fi uummata Euroopi keessa jiru kan akka ka'umsa itti deemu dubbateellee jiralleedha yoo itti hordofuu baatte malee argaa jiralleedha. Si galee nu hin beekna. Ati garuu ani hin beeka jedhe nu yeroo jettu nama hedduu namni biraa hin beekne hin jira. Namoonni achi dhaqe summartinu nama achi dhaqee deemuun jira. Kallattiidhaan daddarbaa ture wantichi miidiyaa kallattiidhaan daddarbaa ture si galee akkasumaan illee poostiin godhaa namni hunduu haa beeku qabsoon eega qabsoon kakaatu taate namni hunduu tokko ta'uu qaba afaan tokko ta'uu qaba gaafa namni hunduu waan Jawaar deemuuf beeke walii galanii ka'an jechuudha galatu. Dhiifama dubbadhu. Oza mee fudhadhu. Okay. Galatoomishi. Gaafii lammaffaalleen qaba. Gaafii atamma jettu kanatti namni hin beeku ka jettu Jawaar ufiitii ibsee jira. Waan deemuuf himee jira. Gaafatameellee jira. Waan deemuuf himee jira. Jarmanii irratti illee himee jira. Faransa irratti illee himee jira. Okay. Sun rakkoon qabu. Lammatallee dammoo Jawaar eessa jira? Meetu Jawaar? Osoo Jawaar achi keessa jiru meetu Jawaar? Jechuun kuni akkamiin maal yaaddeeti? Like Jawaar meetu hoytee jettu osoo agartu. Gaafii isa hoytee gaafattu maaliif karoori kee maal ta'eeti? Maal mul'isuufi? Galatoomi. Dhugaa dubbachuudhaaf nama jaalattu tokko meetu qaba jedhee natti mul'atu. Nama jaalattu tokko meetu eessa jira jettee gaafattu rakkoo qaba natti hin fakkaatu. Eega rakkoo ta'e isinitti mul'ate immoo yoo jedhee jira meetu jira argina. Dhiifama naa godhi naaska xaalqaa seenee dhiifama naa godhi qoy deemuu akkanaa bar Oromoo walii galaa carraa walii kennaa asirratti illee firiidamee deebii gaafiin kiyyaa fi gaafiin nuuraa wal fakkaata like hooma takka illee garaagarummaan qabu jedhu waan amma sirraa argaa jiru first of all ati waan amma dalagame kana irratti balleesseera jetteen amantaa? Hin balleessine waan takka. Okay, hin balleessineemi. Okay. Namni martiyyuu haga ofii beeku dubbata. Atillee beekumsa keetiin na dhageeffadhu. Like yoo carraallee dabareen osoo nangeen dubbataa jiraatillee beeku namni martinuu haga ofii beeku dubbata sii galee sillee beekumsa keetiin ala homaayyuu fiduu hin dandeettu waan ta'eef haga beektutu agasii waan ta'eef haga beektu ofirraa dubbatta. Sii galee namni nama oozil ati na beeytaa ijaan na agartee jirtaa akkan. Yoo bilbila kiyya hin qabaatin illee bilbila kiyya argachuu hin dandeettaa? Osoo ana nan dubbisin dhiftee naas waan akkanaa godhi waan akkanaa gootee jirta naan hin jedhin laayif irra kortee kaati maqaanu nyaatee maali jettee haasoftu wanni sun sirriidha.